amma ammoo gaafii kophaa tokko isinirraa qabe. Jaala fi jaaltitti irraa waa nyaachuudhaaf guyyaa fuudhaa fi heerumni itti raawwate dhoofsisa jedhame bakka san irratti warri dardara yookaan dargaggeessa sirba wayii sirbaa nyaata sirbi sun jaafaroo jedha. Jaafaroo aayyaa daabaloo aayyaa takarra furtuun cuftu shakaka maleen dhuftuu jedha. Mee sirni kun akkami maalirratti akkamitti raawwatama bu'aan isaa hoo maali? Egaa gaariidha. Sirni kun wanni irratti raawwatamu wayita mucaan fuudhee galee jaalaa jaaltitti mucaa simattee oseensifattee lafaan geettee waa nyaachiftee waa baaftee ogeessitee siinqee ofii hirkifatanii geessanii yoo isaan ta'anii harabaafatanii jedhanii egaa amma ammoo dacha'anii du'aayii goonaa mucayyoo tana eebbifna mucaa kana eebbifna jedhaniiti sirna tumatan kana raawwirra oolchuuf jaafaroo karraa hayyee wanni dambiin ooltu ayii yaada fi kootu ayii yaada fi kootu jaafaroo karraa hayyee wanni dambiin ooltu ayii yaada fi kootu ayii yaada fi kootu jedhaniit akkanatti waa fudhatanii jechuudha. Amma bakka kana irratti jaafaroo kana tokko nyaata ittiin gaafatanii nyaachaa jiru. Affeerraadha jechuudha. Affeerraa san ufiif himatanii ufiif ajajatanii fudhachaa akka jiran argaa jirra. Gama biraatiin jaafaroon kun yeroo jedhamu guyyaan jaafaroon jedhamu sun guyyaa dhoofsisaati. Guyyaa gurbaa fuudheef qaranni isaaf kennamu lafti horiin qooda handhuura abbarraa qabu guyyaa isaaf kennamu. Guyyaan kun akka inni itti mirkanaa'u siinqeedhaa fi siinqee lama waliin rukutuudhaan waan abbaa fi haati guduunfaa gosti irraa fuuteef ittiin mirkaneeffatallee ni jedhu. Kanaafuu tuni hoo ni jirti. Egaa tun akka gaarii jirti. Egaa guyyaa kana immoo waan guddaa jira. Haalli mucayyoon heerumuu malee yoo dura wanni kiyya kana jettee beekuu hin dandeettu. Har'a guyyaa kana horii kennaniifi raada kennaniifi saa kennaniifi horii nikaadhidhame kana kennaniifi saa kana yoo kennaniifi irratti dabalanii immoo iddoo kanatti furtuu wayii jirti. Haadha horii kennite kana dhoqqee haqata jedhanii haadha horii kennite kana horii haati kennite biti mucaa dhoqqee haqata kennii jedhanii eega horii kennanii lafa kennanii waan silaa barbaachisaa kennanii inni illee siinqee waliin rukutanii jaaltonni lamaan irraa horii fi wanni kana fudhatanii jaarsonni immoo ol dabarsitee rabbi isinii haa kennu jedhaniini horii kanaa fi alaa dhufe kana horsiisiisanii horii haa kanaafuu siinqee lamaaniin mirkaneeffatan. Siinqee lamaaniin mirkaneeffatan. Tole bareedaadha kun sirna bareedaadha. Sirni kun amma hin jiru badaa jira. Kanaafuu akkami sirna kana dhaloonni kun akka itti kunuunsu dhaamsa qabdanii? Dhaloonni sirni kun baduuni seenaan oromummaa badu gara nyaatti fi jaalalli baduudha jechuudha. Yoo sirni kun bade egaa jaalalli badee namni akkuma qaayidaa feestalaan fudhatee alaa galutti feestalaan wal fuudhee aadaa ofii odoo hin dhagahin seenaa abboota ofiillee odoo hin beekini badee manca'aa jira aadaa kibiraa keessa seenan jechuudha. Kanaafuu aadaan kun jabeeffamee aadaan biraa hafuu qabaa. Aadaan biroo hafuu qabaa jedha. Kanaafuu jaafaroon jabeeffamuu qabdi sirna cimtuudha. Jaalala guddaa of keessaa qaba jaafaroo. Jaafaroo jechuun jaalala fi jaaltitti kan jedhu irraa maqaa dhufe. Tole bareedaadha. Guyyaa san yoo abbaan lafaan dhuraa kennu sii kennine murree murteeffadhu yeroo jedhan siinqee lamaan waliin dhahuun suni dhugoonfachuudha maal jechuudha? Dhugoonfachuu. Hayyee. Arganne abbaan nu kabaje haati nu kabaje ardaan nu kabaje jechuudha. Gosti nu kabaje. Gosti nu kabaje. Hayyee kanaafuu jaafaroon hangana kabajaa qabdi jechuudha. Amma naannoo keessan naannoo Arsii Bahaatitti irra baay'ee sirba aadaa Arsii badeeti sirni saba biraadha. Aadaa saba biraatti baay'ee taphachaa jiru yeroo cidhaa yeroo fuudha feerumaa. Isa kana hoo akkami aadaan kun yoo bade miidhamnu?
haalan miidhamna. Egaa baay'ee itti kumataa jirra sirni kun sirni kaleessa haadha abbaan keenya ittiin faarfata dubbata ashilaa ayyaa efolee lama jedhanii ittiin taphatan suni badee amma maal jedhani waan biroo maqaadhaan aadota namoota biraa liqeeffataniiti san keessa seenanii saniin taphataa jiran. Galee hoo jedhaa jechuun suni wayita sargiin galu akkasitti aadaa duraanii san keessatti ittiin taphataa turan. Amma san balleessaniiti waan biraa dhiitaa jiran. Kanaaf aadaan kun ka amma liqii gandaanutti dhufe kun nurraa hafe aadaan kaleessa abboota keenyatti faadha kennaa sun nu deebi'ee mirkanaa'uu qabaa jenna. Tole hayyee galatooma hedduu isin galateeffadha. Mee Jaafaroo takkaa lama irra naa buustan. Jaafaroo karraa hayyee daabaloo ayyaa hayyee wanni dambi'ee nooltuu ayyaa dafii kootuu ayyaa dafii kootu Jaafaroo karraa hayyee baloo ayyaa hayyee wanni dambi'ee nooltuu ayyaa dafii kootuu ayyaa dafii kootu jedhanii. Jaafaroo ayyaa. Daabaloo ayyaa takarra furtuun cuftuu shakaka malee dhuftuu nyaatuudhaaf murteeffatanii jiru. Gama kaaniin aadaa jabeessu. Kanaafuu dhaloonni kan akka gaariitti laaluu qabanii jechaa jirtu. Ulfaadha.